kun mootummaa biyyattii kan ta'e mootummaa Burkina Fasoodhaati. Pirezidaantiin Burkina Fasoo Ibrahim Traoreen yeroo hedduudhaaf seenaadhaa fi gochoota adda addaa biyyoota isaa keessatti hojjetee ture. Yeroo har'aan tanaatti guyyaa har'aan tanaa seenaa guddaa ta'an biyya isaa keessatti mul'ise. Ibrahim Traoreen bara 2022 wayita gara aangootti dhufan Burkina Fasootti immoo mootummaa ce'umsaa ta'uudhaan gara aangootti dhufan. Guyyaa har'aan tanaa immoo miseensi mana marii paarlaamaa isaanii ibsa jabaa ta'ee baase. Ibsa fi seena qabeessa jechuun hawaasni isaanii akkaan kan simatan baase. Miseensa kana keessatti immoo walqunnamtii saalaa wal fakkaatan maraa'u akkaaniif daangeffamu jechuudhaan pirezidaantiin biyyattii Ibrahim Traoreen beeksise. Burkina Fasoo keessatti garuutu immoo yeroo hedduudhaaf jechi saala walqunnamtii saalaa kan tokko yeroo hedduuf jiraachaa ture jechuun dubbatan. Walqunnamtii saalaa irratti immoo akkasumas kan jechoota wal fakkaatan gosoota wal fakkaatan dhiiraaf dhiira takkaaf dhalaa jidduutti dhalaaf dhalaa jidduutti kan gaggeeffamu akkaaniif dhaabbatu jechuun biyyattiin kun beeksisteeti turte. Ibrahim Traoreen guyyaa har'aan tanaa murtee kana immoo namni gocha kanaan argame takka immoo gocha kanaan shakkame yeroo inni irratti qabame irratti waggaa 5 takka immoo hanga waggaa 3 akkaaniif hidhamu jechuudhaas beeksisaniitu turan. Ibrahim Traoreen biyyattii isaa tana jijjiiree biyyattii Afrikaa irraa taate ajaa'ibaa ta'uu godhe. Garuu immoo walqunnamtii saalaa wal fakkaataa kan ta'e kana waggaa hedduudhaaf kan Afrikaa keessatti gaggeeffamaa ture akka Afrikaa keessatti hin gaggeeffamne jechuudhaan beeksise. Nama kana immoo leenca Afrikaa jechuudhaan biyyoonni lixaa ajaa'ibaniiti jiran. Ameerikaanii fi akkasumas Jaappaan nama kana yeroo hedduu ajaa'ibsiifatan. Namni kun immoo garuu walqunnamtii saala wal fakkaataa irratti gaggeeffamu kana akkaaniif daangeffamu wayita inni beeksisutti biyyoonni hedduun kan isa ajaa'ibsan turan. Murtee kana kan guyyaa har'aan tanaa miseensi paarlaamaadhaa itti walii galanii harka baasuudhaan taatee jechuun irratti itti walii galan namni tokko immoo kan morme hin jiru. Saalli wal fakkaataan hundinuu akkaaniif dhaabbatu jechuuf biyyoota hunda keessa irrattuu tarkaanfii inni fudhate kana kan isaan gammachiise ture. Manni murtii waliigalaa immoo biyya Burkina Fasoodhaa ibsa isaa yeroo hedduudhaaf kan baasaa ture. Yaadni pirezidaantii Ibrahim Traoreen baase baay'ee nama gammachiisaa jiran. Namni immoo saala wal fakkaataadhaa kanaanis qabamee ture. Manni murtii akka ibsatti maallaqni as kafaluu danda'a hidhaadhaanis ni jira jechuudhaan beeksise. Hidhaa kana immoo hanga waggaa 5 fi hanga waggaa 3 jidduutti ta'e. Garuu saala wal fakkaataan kun biyyoota hedduu keessatti kan gaggeeffamu. Keessaafuu Afrikaa keessatti biyyoota hedduu keessatti gaggeeffama. Kanneen hedduminaan gaggeeffaman keessaa Keeniyaadhaa fi Taanzaaniyaa fi Ugaandaa keessattis hedduudhaatu jiran. Garuu immoo lammiin biyyattii Burkina Fasoo kun gocha kana kan akkaan balaaleffate ta'e. Balaaleffannaa inni balaaleffate kun immoo yeroo ammaan tanaa miseensota mana marii paarlaamaa dura fidee wixinee haaraa qopheessee wayita inni balaaleffatutti biyyoonni lixaa immoo kan akkaan ajaa'ibsiifatan ta'e. Garuu immoo namni kun yeroo hedduudhaaf biyyattii isaa keessatti jijjiirama gurguddaa Afrikaa irratti hin taane fide. Ibrahim Traoree jechuun nama yeroo hedduutti namni ajjeesuudhaaf tarkaanfii hedduu Ameerikaan irratti fudhachaa turte irraa isa tokko. Ibrahim Traoreen akkaaniif ajjeefamuuf biyyoonni tarkaanfii kana keessatti fudhachaa turan hundinuu irraa dhaabbachuudhaan wayita isaan mul'atanitti Ibrahim Traoreen yaada isaanii kana hundaa'u kan deeggaru ture. Yaadonni isaan irratti hojjetaman maraafuu Ibrahim Traoreen saala wal fakkaatuufis akkasumas albuudota lafa isaanii keessaa saamamanis Ameerikaanii fi biyyoonni hedduun irraa mufatan. Saala wal fakkaataa akkaan deeggarti biyyoonni hedduun garuu immoo biyyattii isaa keessatti immoo albuuda garaagaraa guuruudhaan biyyoota biraatiif jijjiirama akkaaniif ta'uu godhaa turan. Inni immoo jecha tokko kan dubbatan Afrikaa guutuu keessaa akkaaniif faranjiin tokkicha isaa dhuftee hin fuune Afrikaa malee jechuun albuuda biyya isaatiif dubbata. Ibrahim Traoree wayita inni immoo haala kanaan dubbatutti pirezidaantoonni biyyoota adda addaa Ibrahim Traoree cinaa dhaabbachuun gargaarsa guddaa isaafis qaban ibsaati turan. Garuu taateen pirezidaantii biyyattii Ibrahim Traoree gaggeeffame kun akkaan hawaasa isaa gammachiise. Hawaasni isaa guyyaa har'aan tanaa immoo wayita saala wal fakkaatan akkaaniif dhaabbatu jechuu beeksisanitti manni murtii waliigala isaaniitiis haalaan kabajee simannaa guddaa ho'aa taasiseef. Isaan keessatti immoo gochoota akkanaa kana kan xiqqeessuu fi kan akkaniif irra deebi'ee hin gaggeeffamneefis beeksisanis hedduudha jechuun dubbatan. Ibrahim Traoree yeroo jalqaba duraatiif osooniif gara aangootti hin dhufin hin durattis namoota seenaa qabeessaa fi hojjetaa cimaadha turan. Garuu miskiinummaadhaa fi akkasumas hiyyummaa hamtuu keessas ba'e. Pirezidaantiin kun guyyaa har'aan tanaa immoo dhaamsi inni hawaasa isaatiif dabarsee fi yeroo ammaan dura haalli inni keessa ture biyyoota hedduu ajaa'ibsiise. Ajjeefamuu isaatiin duratti immoo akkaaniif inni ajjeefamuuf namoonni hedduun irratti yaalaa turan. Biyyoota isa irratti ajjeechaa yaalaa turaniif inni immoo gammachuu qabu ibsaate ture. Nuti nu ajjeesuu hin dandeessan nuti ilmaan Afrikaadhaati jechuun pirezidaantii gadi biyyee mul'ate.
nu ajjeesuu keenyaan duratti akkatti nu ajjeeftan beekaa jechuun gaafa yeroo lammaffaadhaaf inni ajjeefamuu ga'ee irraa qabame irratti tarkaanfii hedduun isarratti fudhatamu sun hundinuu isarraa ifduu deebi'ameeti ture. Ibraahim Traoreen bara baraan wayita seenaa biyyattii kana keessatti yaadu Afrikaan addunyaadhaa fi biyyoota lixaa mararraa tokkoffaa ta'uu qabdi jechuun dubbata. Ardiin Afrikaadhaa kana kan jaalatuu fi kan kabajaa guddaa qabuuf ture. Ibraahim Traoreen yeroonii fi gara aangootti dhufu fonqolcha pirezidaantii isa duraa irratti taa'ameen fonqolchi kun ergaaniif dabarfameen booda gara aangootti dhufee aangoo kan qabatu ta'e. Pirezidaantii Ibraahim Traoreen seenaa isaatiin keessatti biyyattii isaa jijjiirama guddaa fidee fi teekinooloojii guddaadhaan jijjiire. Ibraahim Traoreen gaafa immoo bara 2024 keessatti karaa biyyattii isaatiif karaa guddaa ajaa'ibaa baase. Karaa takkaa namni hin mul'iseetu ture. Seenaa takkaa namni hin hojjetin wayita inni hojjetus hawaasni isaa gadi ba'anii simatan. Ibraahim Traoreen eessa jire jechuun seenaa isaa keessatti Afrikaan barbaada. Raashiyaan yeroo hedduudhaaf nama isa ajjeesu akkaaniif inni hin ajjeefamne jechuudhaaf meeshaawwan isaan miidhaadhaa turan hunda biratti qopheessanii isaan akka eegan beeksisan. Garuu immoo poolisiin isa eeguu isa ajjeesuudhaaf tarkaanfii guddaa fudhateetu ture. Nuti immoo garuu tuulleenca Afrikaa ta'uu isaa mirkaneessinaa jechuun wayita isaan dubbatanitti Ibraahim Traoreen yoo takkaa'uu jireenya isaa keessatti huccuu uffannaa waraanaa ofirraa baasee hin beeku. Wayita karaa deemuu fi wayita biyyoota adda addaa dhaqee simannaa adda addaa taasifamuufis isaatii suufa uffatee deemu hin argitu. Gaaffiin biyyoota garaagaraa irraa dhiyaataa fi ture. Pirezidaantiin fakkaataa kanaa ta'ee immoo biyyoota hedduurra jiraatu. Pirezidaantii Yuukireen qofa. Pirezidaantii Yuukireen takkaa suufa uffatee biyyoota adda addaa irra hin deemne. Inni immoo haaluma saniinuu uffannaan isaa uffannaa waraanaa malee uffannaa biraa hin qabu. Biyyoonni garaagaraa immoo seenaa isaatii fi siyaasa isaa ni akka itti mul'atutti namni kun immoo takka lolaaf qophiidha jechuudhaan dubbatan. Biyyoonni Ameerikaa immoo isa jaallaluudhaan seenaa isaa kana keessattis ni ajaa'iban. Akkamiin Ibraahim Traoreen uffata waraanaa ofirraa hin baafne jechuun ajaa'iban. Uffannaan isaa kun immoo yeroo hundaa'u huccuu waraanaa bichidii hidhatee deema. Maaliif huccuu kana hidhatee deema Ibraahim Traoreen gajuuf seenaa isaan ajaa'ibsiisee fi seenaa biyyattii hedduu ajaa'ibsiisedha. Wayita karaa deemu maraa waraanni fi inni tokkuma. Maaliif kun ta'amedha. Pirezidaantoonni biyyoota garaagaraa immoo uffannaan isaan uffatanis uffannaa soofaatii fi uffannaa biraa uffatanii deeman. Inni immoo haala biyya isaa waan beekuuf jecha uffannaa waraanaa bichaa uffatee deema. Ibraahim Traoreen nama seenaa guddaa qabu. Har'aaf immoo seenaa kana waan isin dabarseef seenaa biraatiinis walitti deebine jedheen yaada galatooma.